Tole, nagaa keessan miti? Nagaa, baga nagaa taatanii kaleessa waraana raayyaa ittisa biyyaa yookaan makkalaakaa waraana mootummaa Itoophiyaa turtanii kana keessatti immoo yaada jiru yookaan immoo akkaataa adeemsa mootummaa kana ilaaltanii kallattii sirrii fi sirrii miti yookaan hojiin hojjechaa jiru kun hojii sirriidha moo sirrii miti jettanii ilaaltanii itti hubattanii gara kallattii qabsoo bilisummaa Oromoo waamicha waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa isinii taasisaa jiru kabajanii gara kanatti argamtanii jechuudha. Kan isin dhuftan fedha keessaniin dhuftanii dhukaasa keessallee miti jechuudha, waan ifaaf ifaati miti. Kanaaf mee akkamitti dhuftanii maaltummoo isin mudatee isa kanarraa yaaduma tokko tokko waliin haasofnee waan wal gaafachuu qabnu yookaan walitti himuu qabnu kana booddee waliin irratti hirmaannaa jechuudha. Ayyee maqaan keenyati? Abdi'eewu? Abdii Tuurii. Ayyee. Yaa'u duraan dursee adda keessan fuuldura dhaabbatee guyyaa kanaan kan nagee Rabbii galateeffachaa. Ayyee. Yaa'u innuma guddee galoo jechaadha. Asiin dura raayyaa ittisa biyyaa makalaakaa yookaan agaazii komaandoon ture jechaadha. Ayyee. Waggaa lamaaf tajaajileera raayyaa ittisa biyyaa keessatti. Hacuuccaa ilmaan Oromoo irratti gahaa jiru. Waggaa dheeraadhaaf ilaalee sammuu kiyyaaf cinqii jaanatti ta'eefan gara waraana adda bilisummaa uummata Oromoo waboo deemee dhufee jira. Yaa fedhii kiyyaan dhufee namni na dirqisiisee miti. Keessumaa keessaa kan garaa na kutee asuma jalamaan kana keessatti mana tokko keessaa abbaa, ilma fi dubartii ulfaa mana tokko keessatti ajjeesanii jechaadha. Raayyaan ittisa biyyaa. Ayyee maal jette? Mana tokko keessatti abbaa, ilmaa fi intala ulfaa jechaadha. Mana tokko keessatti raayyaan ittisa biyyaa. Ayyee. Kanatu garaa na gubee gara adda bilisummaa uummata Oromooti. Makamu na godhee fedhii kiyyaan dhufee asiin duras immoo dhaaba kana jibbeenis miti or sammuun tiyya waan hin taane dalagee ta'a. Ani immoo cebbeen gara adda bilisummaa uummata Oromootti yookaan waraana bilisummaa uummata Oromootti makameera gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Jaalawwan koo achi jiranis adda bilisummaa uummata Oromoo shanee jettanii balaaleffattan nama qaleettanii waraana doorsistan adaraa keessan dhiigni ilmaan Oromoo galaana ta'e sinaa nyaatan jedha. Ayyee. Abdii miti maqaan kee? Yaada nuu laatteef guddaa galatoomii. Haa ta'u maqaan kee? Tolasaa eenyu? Tolosaa Alamuu. Ayyee. Ati immoo maal jetta amma? Ani wanti hin jedhu bakka inni akkuma ibseetti ani bakka garaa kuyyaan geef dubbachuu hin danda'u. Gammachuun qabaa jetta? Gammachuu guddaan qaba. Ayyee. Himuus natti ulfaata. Ayyee. Yaadi kee kanumaa? Ayyee tolee. Haa ta'u. Ani beekaa guddataan jedhama. Beekaa? Guddataan jedhama. Ayyee. Kanani duraan dursee qabsaa'ota ilmaan Oromoo hunda maraafu galanni isaanii bilisummaa ta'uun jedha. Ayyee. Hunda isaanii akka lubbuu kiyyaatti nan jaaladha. Baay'ee hunda isaanii jechuudha. Garuu kanaan asitti makamee fi dhufuu danda'u. Waggaa kanani makalaakaa lixanii waggaa tokko tajaajille waggaa tokko ton jaalee adda bilisummaa uummata Oromootti kanan makame dhufeen jiraan asii jechuudha. Kan inni as dhufee jiruufis jaroonni kuni jechuudha. Kan miliikumarraa kan buqqee darbee dabarsaadhaan kan dhufedha. Waan haaraa miti. Sirni kuni jechuudha. Sirni kuni jechuudha. Kan miliiki caalayyuu immoo miliikillee qomoon isaa Amaaras Tigirees jennee fudhanne miti. Namicha kana garuu Oromoodha. Oromoo ta'e immoo saba Oromoo hacuuca. Saba Oromoo qala. Saba Oromoo ajjeesisiisa. Asitti saba Oromoo saamsisiisaa jira. Saba kanaa jechuudha. Kan inni saamsisiisaa jiru saba Oromoo saamsisiisaa jira. Kan inni guddisaa jiru immoo saba biraa guddisiisaa jira asitti. Kan hojjennuu fi waliin wallaalchiseen. Maaliif yeeshii bilisoomne dajenneeti? Maaliif Oromoon lafa isaarraa buqqaa ammayyuu? Maaf saamama? Akka bahee galee ijoolleen isaa maaf hin jiraanne? Maaf ajjeefama? Jennee gaafachaanii turre. Isaan keessattis immoo gaafachaanii turre. Ijoolleen akkas jedhanii gaafatan sa'aatiin sanatti tattaman
rasaasaaf taasisaa turan ijoollee keenya jechuudha. Ayyee. Taasisaa turani. Kana hundumaa obsinee gaabbaan ilma Oromoo ajjeefama. Gaabbaan intala Oromoo ajjeefama. Maali jennaan? Shanidha. Nama nagaa. Maali Oromummaa ta'uu isaatiifidha. Wanti biraa miti. Kan kana ajjeesisu immoo kan biyya biraadhaa dhufee bakki sana buufatee jirutti shanidha. Kan ajjeesisu. Qabatamaa tokko malee hin ajjeefamiin otoo jennu ajjeesaa deema. Kun maaliif ta'a? Inni edda gaafannutti immoo gaaffii keenya nuuf deebi'uu hin dandeenye. Nuti quuqama kanaaf dhumnee jira iddoo kana. Ayyee yaada nuu laatteef guddaa galatoomi. Obboleessuma kee waliin dhufte yookaan kaleessa go'aadhi jettu miti waliin. Jaala kee kaleessa waliin dhufte kanallee akkuma kana yaada keessan isin irraa fuunee xumurree kana booddee dhaamsa waloo waliin dhaamtanii fi tokko tokkoon keessan isin gaafannaa jechuudha deebinee. Ayyee. Faayisaa Qababaan jedhama. Waa'ee adda bilisummaa Oromootti makamuu kan hin barbaade otoo Makalaaqayaan galiin duradha. Garuu bakka du'a Hacaaluutiin kan ka'an gara Makalaaqayaatti galeera jechaadha. Hacaaluun erga du'ee mirgi keenya sarbamaa jira waan ta'eef hidhachuun qabaa jettee hidhatte. Ayyee. Achumaan booda erga hidhadheen booda immoo gara naannoo Amaaraatti nu oofaniif. Naannoo Amaaraa. Achuma achitti juntaadhaan baay'een kan nu jechisiisanii xinnoo erga turreen booda Makalaaqayaa miti kan diina nurraa ittise faannoo fi humna addaa keenyatu nurraa ittise jechuun maglacaa kennaa turan. Achitti. Kanaafuu ani immoo jechaadha. Kan hin karoorfadhee adda bilisummaatti makamuu barbaadu ergan biyya namaafuu obboloota koo meeqan dhabe biyya hormaa biyya Amaaraafuu jechaadha. Biyya kootiif immoo yoo hundee uumaa qaaniin qabu jechaadha. Kanaafuu adda bilisummaa Oromootti makamuu barbaade jechaadha. Kanuma dhaamsi koo jechaadha baay'ee dubbachuun ibsa. Tolee jaalawwan keessan hafaniif dhaamsa dhaamtan sumarraa kaana. Yaa egaa dhaamsi keenya yoo dhuguma uummatni Oromoo haa bilisoomu yoo jedhan akka keenyatti makamuun barbaachisaadha jechaadha. Numa afaan Oromoo mootum dubbatanii immoo kan nuuni gara qaalaatti yookiin nu miisisuufis barbaadan baay'ee turanii jechaadha naa dhufuuf jedhan. Garuu kun hin taane akka waaqaatti dhufneerra nuti. Ayyee galatooma baga gaandoftan isin jenna. Atillee dhaamsa jaallan keessan. Dhaamsa isaaniif kennuu barbaadu keessa isaan nan arge kootuuti harki jechuun hin barbaada. Nama Oromoo ta'een jechuudha. Nama Oromummaa isaa beeku yookaan immoo aadaa isaa nama beeku tokkoon. Oromootu Oromoo ajjeesaa jira achi keessa taa'e. Garuu kana beekee otoo dhufee arge isa nuti argina. Shaneen inni nama nyaata jedhan yookaan immoo qala haadha ilmaa isaa manni jedhan isaan iyyuu ta'a mee dhufee haa argume kottu argin jedhaanan. Kanumaan jedhaan dhaamsa. Ayyee galatoomi. Atillee ani waan dhaamsuuf barbaadu yeroo baay'ee achi teenyee odeeffannoo adda addaa miidiyaa sobaa nutti haasa'aa turan. Shaneen nama zarafaa, hin ajjeesaa, hin qalaa. Oromoo ta'ee Oromoo saama. Waan baay'ee haasa'aa jiru. Garuu kan hundumaa achumatti haasa'an hin miiccatu hin jedhan. Garuu nuti innaa mana wotaadaraatti seen udduu keenya garagarshanii ilaalan. Garuu as dhufne kana gare luka keenya miicce. Adda addummaa waan guddaa ajaa jiru itoo dhuftanii ilaaltanii gaariidhaan. ayyee baay'ee nu galatoomi. Atillee Dhaamsa koodhumaa kanan dhaamuu barbaadu. utuma kaambii jirru shaneen jedhan asiin dura akkuma jaalleewwan keenya asiin dura kan isinitti makaman jiru. Isaan qalanii ajjeesanii fannisaniiru. Mun jedhanii sodaachisaa turanii. Mucaa Misgaanuu asii deemedha jechaadha mucichi jechaadha. Mucaa sun uummata fidee dhufe kan. Ayyeen lubbuudhaan jiraachuu isaa argee mirkaneesse yaa uummati kiyya jaalleewwan koo uumaa waraanaa jirtan kottaa anaa dhufu siniin jedha wabooni simannaa guddaan sin simataa. Baay'ee nu galatoomaa sinillee As akka otoo fitiin kana naafu amma ijoolleen keenya kanaachi jiran kan sodaachaa jiranii asiin dura warra maatii isinitti makamanii qabanii fuulduratti ajjeesaa turan jechaadha. Dhaamsa kanan dhaamuu barbaadu yoo barbaade maatii koo hundaa walitti guuree jechaadha. Haa guboo manatti hin fakkaatu. Yoo maatiin koo hundaa dhuman an Oromiyaa tokkoof nan jiraadhaan jedha dhaamsa kiyya. ajaa'iba kun dirqama qabsoodha. Maatiin keenyallee hedduun ajjeefamee kaanillee mana hidhaa jira. Dirqama qabsoo Oromummaa keessanii baay'atu waan ta'eef baay'ee galatoomaa nu jiraadha. Akka waliin bilisummaa arginu rabbi nu haa taasisuun jenna. Ayyee walumaa gaarii. Kana booddee beelli, dheebuun, aduun, qorri wanti hundi nu wajjin jechuudha. Dhageessanii yoo wareegamne walii wareegamna yoo bilisoomne immoo walumaa bilisoomna jechuudha. Dhageessanii abshiraa
bashannana friita ofirra አቶ እንበጥ ብሬ አዋይ የምትባል ቀበሌ አለች። እዛ ነው ላይ ማለት ነው። አጋምሳ ያደኩበትም እዛው ነው። ከዛ አጋጣሚ በሰዓቱ ግርግር ነበረ፣ ፌደራል ፖሊስ ምናምን ነበረ። ግርግር ሲሆን እዛው ላይ በቃ ቤተሰቦቼም ሙሉ ተመቱ። ታውቃለህ፣ ፌደራል ፖሊስም ነበረ በሰዓቱ ሲመቱን። እኔም በቃ ተማረርኩና ወላሂ ስንሄድ ዝግ ነው ሁሉም መንገድ ምናምን ተዘጋግቶ ነበር ማለት ነው። በዛን ታይም ላይ እኔ ደግሞ እጄ እንደገና መከላከያ ተመዘገቡ ገባሁ። እዛ ያለው ለወጣ እንትን ሸዋ ላይ ያለው ለወጣ ነበረ። ጃልጌት የምትባለውን ታውቃላችሁ መቼም። እሱ ጋር ልንሄድ ብለን አልመቻለ ቦታው ማለት አልመች ሲል መጣነ። በዚህ ተታገኘነ ዋርዲያ እሱ ነበረ። በዋርዲያው ቦታን መጣነ። ከዛ ያሱት ብሬን ነበረ። ከዛ ብሬን ጀሎጣ ስል አልመቻለ ዋርዲያ ነቃ ታውቃለህ። ከዛ እንዳንያዝ ብለን ስለዚህ እኔ ቤተሰብ ጋር ነው። ቤተሰብ ጋር ይደዋወላል። በቃ ካገኘነ መከላከያ ላይ እንዳንወርድ እንጂ ሁለቶች ካገኘ ጣጣ የለውም። ለዛም ሆነ ለዚህ መሳሪያችን ሰጠን በሰላም ወይም ያስገቡናል። ከነሱ ጋር ካረጉን የሚያርጉን ወይም ከገባን ወደ ሀገር ቤተሰብን እንሄዳለን። ከዛ ውጭ መከላከያ ላይ ብቻ እንዳንወርድ እንጂ ሌላውን አታስቡ ምናምን እየተባባልን እርስ በርስ ተመካክረን እና መጣና ማለት ይገባሉ። አንዳንዴ ደግሞ መከላከያ ይገባል ምናምን አሉ። አይ መከላከያ ላይ እንዳጥሩ ምናምን ስንለው እሺ ታውቃለህ ብሎ ይዘን ሄደ ያለ የትኛው ልጅ ነው ትናንትና እኔ ምናምን ብሎ በሯርዲያ ላይ ማለት ነው ቁማንተ ማነህ ምናምን ሲል መከላከያ መሰለንና በቃ እኛ ለመሮጥ ተዘጋጅተናል። እኔንም መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ወደዛ ወደ ኪራሙ ያደኩ 02 ነው ማለት ነው። እዛ ኪራሙ ነው ተወለድኩት ያደኩት። ሳዲቅ ከመሃል እንደዚህ በብሔር ምናምን አልተባለ። በዛን ሰዓት ሄድኩና ወደ ብር ሸለቆ ቆየሁ። ሰራ ቀን ሰራ ቆየሁና ውትድርና ስመጣ ወደዛ ሄድኩ። ሲሄድ ትግራይ ቆዩ። ወደ ትግራይ አባብ ቆዩ። እንደውም ከሚስ እያለን ያርዳሉ። እሱን አይደለም በጣም መንግስት ወታደር እየነበራቸው ያለው ሲቪል የሆነው ማህበረሰቡን እናገኛለን ወይ እነሱ እናገኛለን ብዬ እኔ ነው ሶስቱ ማርቼ ይመጣ ቦታ የሰው ቤት እኔ ልጁ መጠየቅ ይችላል። መከላከያ ቦታ እንደራደለ ስለዚህ ነገር ማለት ነው። ሸዋ ላይ ስለቀረው ነገር በብዛት እንትን ይሄንን ከሌላም ቀረው ነው እንደዚህ ደበሌ ነው ምናምን ይያሉ ገርፋሉ እንትን ይላሉ። ከዛ እኛ ከዚህ ሁሉ እኛ ይሄ ሁሉ ከማይ ማለት ነው አንተ ልጠፋ ይቻለኛል ስል አንተ ምንድን ነው እንደዚህ ያልክ ምናምን በሬ ያረዱ ምናምን ሲሉ እየቀረ ነው ምናምን እኛ አልበላም። እኛ ይሄ ነገር ወደ ዝርፊያ ነው እንጂ ወደ ሌላ ነገር ነው የሚሰራው። ዝብላ በጠፋ ይቻላል እንጂ ይገባኛል። እነዛ ሲለን ፈራንና እነሱን አማከርኳቸው። ያለና ማለት አንተ ደስ ካለ ቦታ ወሰደን እኛ አስጠልተን እናጠፋለን ብሎ እነዚህ ልጆች ሁለቱ ማለት ነው የሚያውቁት ነገር የለም። እሱና እኔ ግን ሁለት ጊዜ ስለተያዝ ምክር አብረን እንነዳለን። እነዚህ ሁለት ከዛ በኋላ ራሳችን ልንገር አይደል እነዚህ ምንም የሚያውቁት ነገር ለእንስነ በእኛ ነው የተብለው መጀመሪያ ያየሁት ያኛው ነው። ሳይው ቲሸርት ከላይ እንትን ለብሶ ይመከላከል መቼ ዓመተ ምህረት ውትድርና እንደገባችሁ ዘመኑን የትኛው ማሰልጠኛ እንደሰነጠናችሁና የትኛው ክፍለ ጦር ራሳችን እናጠፋለን። አፋር ከነገደም ዳዋሽ ዘመን በፋኖ መልክ ይሁን እንጂ ማለት ነው። እርግጥ ነው የምንነጋገር ሞትም ምንም ተስፋ ቆርጬ ነው የመጣው። እኔ ከሄድኩ መከላከያ ካገኘ ይግደሉኝ። ይሄ ከኛ የተሻሉ ደግሞ ካገኙ ወይ አብረን እንሰራለን ከነሱ ጋር ወይ እዛ ሄደን ከነሱ ጋር እንታገላለን። ወጥተርና ገባው እነዚህ ምን ያውቁት ነገር 14 ከዛ እሱ ፋኖ አይደለም ወደ 2015 ይገባል። በፋኖ መልኩ ነው አብሮ ይሄዳል ይወጣል። ከዛ እንደዛ እንዳለ ትግራይ ቆየ ታጥቆን ያቆይ እና ያረጋዝ ይመጣል ማለት ነው። ኦሮሚያ ስንመጣ ወደዚህ ለመሄድ ነበር። ወደ አንገር ከመጣችሁ ለዛ ወደ ድሮ ቦታ ግን እሱ ራሱ እንዳትመጡ ብሎ ያርዷቸዋል። እንደዚህ ያደርጓቸዋል። መከላከያ ካገኛችሁ ሊገዛችሁ ይችላል። እዛ ነው ወሰደኝ። ስለዚህ ይከብዳል። የትኛ ክፍለ ጦር አብረን እንኳን አንተና ሀገር ነው 69 ሁለተኛ ረጅም ነው። ማሳሪያውን ሰጥቼ ወደዛ ሚስቴ ባገኝ እሱ የተናገረውን ነው የምትናገረው። መቼ እንደሄድክና ስንተኛ ክፍለ ጦር እንደሆንክ በቃ ወደ አንገርና አለ። እኛ አንገር አላውቅም። ወደ ውኬና አለ። ውኬና አላውቅም ስለው ልጁ ይዘን ይላል። መከላከያ ላይ ግን እንዳትመጣ እኛ መከላከያ ማለት ነው። መከላከያ ላይ እንዳትመጣ ያለ ጋራ ይባላል። ታጥቆ ነው ያለው። እዛ ታጥቆ ነው ያለ ግን እርሻ ነው የሚያርሰው። ከነሱ ጋር አብሮ ብዙ ጊዜ አይሄድም። ከነሱ ጋር አገናኛለሁ አንዳንዴ። ግን እኔ ሁሉ ውጊያ ይቅርብ ብዬ ወደ እርሻ ላይ ዞር ያለው በትራክተር እያሳረስኩ ነው። አሁን እርሻ ይቅርብ እንትን
ቡልቡላን ውጊያ ይቅርብኝ ብዬ ትቼ ወደ እርሻ ዙር ያለው ግን ከመጣ መሳሪያውን እንኳን ለአንዱ ሰጠናና እርሻ ግባ አለኝ። አይ እኔ ከዚህ በኋላ ምንም ተስፋ የለኝም ካልሆነ መጠቃሎ ሰርክ የራሴ ያጠፋለሁ እንጂ በዚህ መልክማ እኔ እዚህ ውስጥ አልኖርም። እዚህ መከላከያ በቃ እንደዚህ ካልክ እየጠየቅና በሱ ያሉትን ልጆች እየጠየቃችሁ ወደ አንገር ነው አለ። ሁለት ነው ይዤ መጣሁ። እኔ በጣም ስለተናደድኩ ከዛ ስለተናደድኩ ነው እንጂ ሁለት መሳሪያ ይዤ ገባለሁ ብዬ ሳይሆን አንድ መሳሪያ ይዤ እንደማልገባ አውቃለሁ። ስለተናደድኩ ነው እኔ ሁለት ይዤ መጣሁ። ከዛ ይህ 200 ነው ከሁለቱ መሳሪያ ጋር ነው። ሁለት ክላሽ ሁለት ቦምብ። አንተስ? እኔ ብሬን ነበር አትልም? ያው ብሬን ጀሎጣ ስላልመቸኝ አልመቸኝ እንደገና ተመልሼ የሰው ክላሽ ነው የወጣው። ሁለት ክላሽ አንድ ነው። ለአጋጣሚ ሁለት ቦምብ ሁለት ቦምብ አንድ ክላሽ 200 ማን ነው 170 ምናምን ልንገር አይደለ? ስለዚህ ነገር ማለት ነው ሸዋ ላይ ስለ ቄሮ ነገር በብዛት እንትን ይባላል። ይሄንን ከሌና አምጡ ቄሮ ነው እንደዚህ ደበሌ ነው ምናምን እያሉ ይገርፋሉ እንትን ይላሉ። ከዛ እኛ ከዚህ ሁሉ እኛ ይሄ ሁሉ ከማይ ማለት ነው ብጠፋ ይሻለኛል ስል ለምንድን ነው እንደዚህ ያልክ ምናምን በሬ ያረዱ ምናምን ሲሉ የቄሮ ነው ምናምን እኛ አልበላም። እንደዚህ ከሆነ እኛ ይሄ ነገር ወደ ዝርፊያ ነው እንጂ ወደ ሌላ ነገር ነው የሚሰደው። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ብጠፋ ይሻላል ስል እስረኛ አረጉት የሁለታችን ማለት ነው። ከዛ እነሱን አማከርኳቸው። እኔ አንተ ደስ ካለ ቦታ ወሰደን እኛ አስጠልቶናል ብለው እኔ ይውልንገር አይደለ እነዚህ ልጆች ሁለቱ ማለት ነው የሚያውቁት ነገር የለም። እሱና እኔ ግን ሁለት ጊዜ ስለተያዝ ምክር አብረን ነው የምንሄደው። ግን እነዚህ ሁለቱ እኔ ልንገር አይደለ እነዚህ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። በእኛ ነው እንትን ብለው የመጡ ጀመረኔ እኮ መቼ ዓመተ ምህረት ወደ ውትድርና እንደገባችሁ ዘመኑን የትኛው ማሰልጠኛ እንደሰነጠናችሁና የትኛው ክፍለ ጦር የትኛው ጋንታ እንደሆናችሁ እስቲ ይሄን ልንገርህ። እንትን ነው አፋር ክልል የለም አዋሽ ሰባት ዛን ሰለጠ ያለበት ነው ማዕከላዊ ይባላል። 105ኛ ኮር 69ኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ሻለቃ ሻምበል ጋንታ 4 ብሬን ማለት ነው። ያ ነበር እኔ የተቀላ እንትን ውትድርና ያገባው 2014 ሊያልቅ ወደ 2015 ሊገባ ሲል ነው ገባው። የሰለጠንኩት ብር ሸለቆ ነው። ከዛ እንደዛ እንዳለው ትግራይ ቆየው። ትግራይ ሲቆይ ኦሮሚያ እዚህ መጣ። ኦሮሚያ ስንመጣ ወደዚህ ለመሄድ ነበር የፈለኩት። ወደዛ ወደ ድሮ ቦታ ማለት ነው። ሊሄድ ሲፈልግ ያርዷቸዋል፣ እንደዚህ ያደርጓቸዋል። ከዛ እዛ ነው ወሰደኝ ምናምን ስለው እንደዛ ያሉ የትኛ ክፍለ ጦር 69 ነው። አብረን እኮ ነው አንተ ናገር ነው 69 ነው። ሁለተኛ ረጅመንት ነው። ሁለተኛ ሻምበል ነው። ጠንኩት የጦላይ ነው 2015 ነው ፈጥቶት ማለት 2015 የመጣሁት ይኸው ክፍለ ጦር 69ኛ ነው። ሻለቃ 2 ማዕከላዊ እኔም እዛው ማዕከላዊ ነው። ሁለተኛ ሻለቃ 69ኛ ነው። እዛው አብረን የሰለጠነው 2015 ሊገባ ሲል 2014 ማለት ነው። ቡልቡላ ነው የሰለጠነው። ቡልቡላ